بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وردفتو تغينا بقنا جاء الرب ولنو ديبسي درسين تيني تارا تصدف هذا لكوبا غاستريك أكاتاتي ولانين دوالي غاستريك ولان خن على بفاميات من خيسا فيدمني فولانو تندينيو في خن على بتني فولانو تندينيو رتي برمسا deemu jiru hordofuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jenna. Kanaaf alhamdulillahi warroottan yuutuub keenya kanaaf haaraa taatan yuutuub keenya maqaan isaa Meeysar 9465 gootanii sarchi gootanii isinii dhufa. Akkasitti sabiskiraabii gootanii maatii taatanii akkasitti akka dhiyootti irraa fayyadamtan isin abdannaa jechuun inshaallahu ta'ala. Akkasitti rabbi nuuf haa laaffisu. Darsii teenya tana galmaan gahuudhaaf itti qaxaluu hundumaanu. Darsiin teenya taarraan tanaa kan sadaffaadhaa jechuu darsii lama dabarsinee dawaalee gaastirik wallaanuu keessaa abbaa afur barannee jirra jechuudha. Afur barannee dabarsine har'aan tanaan lama baranna jaha barannee barachuuf yaanaa jechuudha. Kanaaf dawaan gaastirik itti wallaanan keessaa inni tokko deemaa jechuudha. Deema keessaa dawaa guddaa rabbiin kaa'e وشفاء للناس في شفاء للناس يا ربي القرآن كيستي دايما أنا خيسا دواء قداتو خيلمنا ما تفتح جرا واني دايمي والله ننجرتو جولا فتنا خيسا نا دايما تاكا بشان دايما مانكا سديفونيتما بشان مانكا لمغوني ولبت أبتني ganama subii garaa qullaatti gixxim goonaa jechuudha. Deema maankaa bishaan maanka lama deema maanka sadii waliin baxaabbatnee bishaan ganama subii garaa qullatti liqimsinaa jechuudha. Hanga guyyaa shaniitti. Hanga guyyaa shaniitti liqimsinaa. Hanga guyyaa shaniitti liqimsinaa. Guyyaa shanan galgala soggaara fuyaanus ni furannaa jechuudha. Galgala soggaara fuyaanus ni furannaa. Deema maanka sadii bishaan maanka lama furanneeti akkasii walii garagalchinee soggaara fuyaan dhuynee rafnaa jechuudha. Egeerata nyaanne booda. Ganama immoo garaa qullaatti furannaa jechuudha. Deemaa fi bishaan wal qixa goonee waliin meessinee akkasii fayyadamnaa jechuudha. Torbaan tokko gaafa fayyadamne inshaallah biiznillahi ta'ala haay taata jechuudha. Gaastirikii fi maarree wanta kan qabdu jechuudha buleessa torbaan tokko waan feete nyaata waan feete fayyadamtaa jechuudha. Darsiin teenya taarraa kana fakkaatti hanga darsii biraatiin walitti deebinutti namoota yuutuub keenya kanaaf haaraa taatan sabiskiraabii godhaa. Yuutuub keenya maqaan isaa Meeysar 9465 Meeysar 9465. Darsiin teenya taarraa kana fakkaatti yoo isin hin galiin sirriitti deebi'aa dhageeffadhaa. Gaafii fi yaada qabdan komentii jala nu barreessaa laallee xiqqisitti hordofnee waan sirraa qabu sirreeffanna. Inshaallah hanga darsii biraatti wajji walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Nagaan naa turaa isin jenna.